جالتي فرتا الحمد لله نعم دعائي تشوفي هاتو مالي أنا وين جتشو بربادو تكو هذا أمانة علي أمانة دنيا رتي فأكرا رتي إسنتا تاتو هذا أمانة علي يتشو هذا أمانة علي جالala saatiif jettee daa'ima tokkoon qabanii wal furatanii biyya Itoophiyaa sana dhufan. Gaafa dhuftutti har'a mucaan tokko illee hafee fi bakka abbaa sana bu'ee kan asnaanna'u kan obsa kennisiisuuf hin jiru. Alii jechaa irra malee isee nami baay'ee kakaasaa yeroo hin jiru iddoo ta'ee fi yaalmaan Oromoo dogongora guddaa in dogongorinaati akkuma dur yeroo alii dhaxxanii gaafattanii akkuma dur yeroo alii jaallattan xinnaanis guddaan barbaacha dhaxxanii hiriyoonni isaa dur dhaxxanii achitti argamtanii hiriyoonni isaa bira dhaxxanii xiqqaa guddaa jaarsa biyya mootiidha kaastanii warra bira dhaxxanii jaartii isaa kana haadha ta'a obboleessa ta'a haadha manaa waan hundaa ta'aa fi cina dhaabbadha tokkoffaa nama biyya sanaa miti nama galaanni ittiin cite jechuudha namni biyya ormaa keessatti nama tokko jaallatee ilmoo tokko tuun qabaatiin waan tokko abdii tokko tuun qabaatiin isa qofaarratti cittee isa duukaa biyya sana keessa jirti har'a nama jaallattu nama ija seetiin ilaaltu dhabdee kan iseen qabdu isin iddoo ta'ee fi bakka kennaa fi hamma guyyaa gala seetiitti inni mucaa ta'uu dandeessu mucaa ta'ee fi inni obboleessa ta'uu dandeessu obboleessa ta'ee fi inni intala ta'uu dandeessu intala ta'ee fi jajjabeessaa jechuudha. Alii qofaa toon taane aliin qadari hundi keenyan duuna du'i waan nama gaddisiisu miti du'i kan muka baqa jiruma keenya du'i eenyurraa nuuftu garuu jiraatti du'uutu salphina maleessa. Kanaaf iyyuu yaa Oromoo jabina kanarratti xiyyeeffadhaan isiniin jedha ilmaan Oromoo bakka jirtanii waa'ee jaartii alii irratti xiyyeeffadhaa see lubbuudhaan jirtu jechuudha. Jaartii alii irratti xiyyeeffadhaa isin abdattee isa abdattee biyya ormaa keessa jirti ani dalagaa jaartolii wajjiniin hojjedha. Namni ilmoon qabne baay'ee anama yeroo baay'ee namoonni humna koollee horii alallee saayitii ko alallee dhaqee gargaaru jaartolii warra otoo hin dhaliin dullooman jiru kan mucaa tokko hin qabne jechuudha. Warri ijoollee qabanii yoo Ameerikaallee jiraatan yoo Kanaadaa jiraatan yoo Awustiraaliyaa jiraatanii firiijiin jaraa firiijiin harmee isaanii guutuudha jechuudha. Achuma taanii order godhu baankii onlaayinii kaffaluu fi hiitariin see dhume achumatti itti guutuu fi waan barbaachisaa ta'e horiidhaan hin guutu ijaan arguu dhabu malee nan arga nan dhiphadha nama ijoollee hin qabneef baay'ee garaagarummaa qaba. Namni ilmoo ilaaluu hin qabne baay'ee ulfaataadha dulloomtee si jiraattee jechuudha baay'ee ulfaataadha. Rabbiin immoo kara yooti ilmoo taateef ilmoo jechuun kan of keessaa baasan qofaa ta'uu hin taane waan baay'eedhaan ilmoo nufi numa jiraata. So kanaafi ilmoo ta'aa fi abbaa manaa ta'uu dandeessanii obboleessa ta'aa fi keerii dalagadhaa. Isa girrigirrii gaafa namni du'u torbee tokkitti yoo hin taane aliin hamma jirutti isee wajjin jiraate iddoo ta'eef Oromoon hamma jirutti isee wajjin jiraachuu qaba. Isee wajjin jiraachuu qaba. Dhalallee warri qabdanii ijoollee baay'ee qabdan kan keetettanii yoo laattaniif baadiyyaa keessaa nama fiddanii nama isee wajjin bishaan kennee fi boora ol qabuu danda'u. Jira miti baqa qabeenyaan ammas aliin akkan yeroo hundaa sammuu isee keessa jira naa kaa'ee deeme jedhutti torbee tokko qofaa boossanii otoo hin taane jaartii alii iseenis hundi keenya boriin duuna namni du'e waan muka ganamaati nurraa nafu isee nama yeroo namni alii jedhurra isee yoo yaadadhu himimmanticha keessa na dhufu na dhaabbatu maaliifi Itoophiyaan biyya baay'ee gaarii taanaan utaan taaneen jaarsa jaallattu bakka ijoollee see fira see maatii see godhattee duukaa dhufte. Qabeenyaaf haa qabdi jechuu dandeessu. Qabeenyaan warra qabeenyaa qabu biras hojjetaan jira beektu warra sossooressa dulloomte bira. Qabeenyaan nothing jaalalaaf namatu barbaachisaa gaafa umuriin keessan sokkee. Birriin warra wantini keessa taa'ee achi kee dhufee bishaan fuudhee sitti hin qabu. Birriin dhufee jaalala sitti hin himu. Akkam ooltee miisajii siin barreessu. Har'a kam nyaattee taa'ee sin gaafatu dhudhee taa'ee birriin sin gaafatu
kan nama gaafatu namatu barbaachisaadha dhala namaatiif iddoo ta'ee fi nama samma biyya keenyatti pilaastikii ta'ee birrii xinnoo fudhatee nama wal ajjeesu kana jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii kanuma isinitti dhaammachuun dhufe kanuma jechuun barbaada. Jaartii alii amaanaa duniyaaf akiraa isin irratti taatu baniin namni Itoophiyaa hundi amaanaa duniyaaf akiraa isinitti taatu isee irratti kanuma isiniin jedha. Hundumaa keessaniif immoo obsaa kennu. Aliin nama tokkicha miti. Oromoo hundaadhaaf ilma abbaadha obbolaadha. Gaarii hojjetanii sunuma du'u. Seexana ta'anii sunuma du'u. Yaa obbolaa koo azaabinni jedhan inni nama guba jiru sun jedhan sun yoo jiraachuullee baate dhannee achi isaa dhabnu sodaa rabbii haa godhannu jechuudha. Rabbitti deebinee jaalalaanii kabajaanii nama keenya duniyaa kanatti duniyaa har'a dhuftee bor'iisanii deemanii mileenii meeqatu jiraate aliin deeffattu mileenii meeqallee faayidaa hin qabu. Wantumti addunyaa kanarra jiru faayidaa hin qabu nuti deebisuu hin danda'u. Guyyaan kee qadar kee ga'eennaan. Kanaaf isin immoo yeroo baay'ee amma namni kan wal miidhu namatu na caalee jira jechuurraanitu namni wal miidha. Fakkeenyaaf namni as keessaa amma biiftuun na caalti jedhee namni yaadu yoo jiraate akkuma takka jettu biiftuu moo namni caalu seefuun dura jira. Namni biiftuu caalu dura moo nama tokkotu jira. Isa biiftuu caalee sanarra dura isa tokko jira. Addunyaa kanarraa namni waa hawwuu dhabe hin jiru. Namni na caalaa nama kanaan hin qixxaadha nama kana biran darbaa nama kanaa hin akkas ta'a jettee keer sharri meeqa hojjetaa oolla. Duniyaa dhuma hin qabne kanaaf jennee waan baay'ee hojjetaa oolla. Kan obboleessa isaa ajjeesaa jiru jira. Kan ardii dhiibaa jiru jira. Kan lafa namaa maasii haadha geessaa dhiibaa jiru jira. Kan lubbuu namaa galaafataa jiru jira. Kan shira meeqa achi taa'ee bilbilaa walitti xaxee obboleessa wal meeqa ajjeesisaa oolu jira. Dhummisaa garuu biyyooma walitti naqanii deebisu. Inni kiristaanaas, inni islaamaas, inni maaliis biyyooma konyaa tokko nutti naqu. Laalaaman jaalala namaa hamma inni yeroo manni jiru kaasee jechuudha. Har'a isa gaafa namni du'u kan adda aliisa godhu yeroo jirus jaallatamaa ture. Yeroo du'es jaallatamaa ture. Baay'inni Oromoo yeroo jiru waliin jaallannu yeroo du'e bichaa boonya maleessa. So inni jaallatamus biyyoomatu itti deebi'a. Inni jibbamus biyyoota itti deebi'a. Kanaafuu jibbama keenya sana jibbamaa biyyoon nutti deebi'u irra jaalala namaa sammuu namaa keessatti tabnee biyyoon nutti deebi'u. Isiniin jedha galatooma yeroo gaarii qabaadha nagaatti naa tura. Garaa kun na nyaatti seeta. Maal jettan? Yaada qabdu. Nama lama sadii irraa yaada nan fuudhuu qabaatta. Kan biiftuu ajjeesuu barbaadu jira. Ani waan isin hibu shaarbii fi salaatan jalqabe malee rabbi tokkichatti namana yeroo baay'ee rabbi tokkichatti namana rabbi tokkicha kan na ajjeesus rabbi kan na jiraachisus rabbi kan itti na fufsiisus rabbi garuu maa inni bani namni uummanumti kan kiristaanas ta'e islaama maal jedhu busaata ajjeesee qofaata ajjeesee massaaraata ajjeesee utaaloo tajjeesee maaloo tajjeesee jedhu kan ajjeesu garuu rabbi malee namni nama ajjeesu hin jiru. Sababaa godhee harka keetti yoo guyyaa gaafan qadar dhaladhe sana guyyaan du'u harka baluu keessatti duutadhee qaddarame meebi harka sanaan malee namni tokko nan ajjeeftu guyyaa qo'aala waan tokko nan gootu insin kanaaf namni nama ajjeesu. Abbaan obsaa fayyaa isaati. No more surprises. Oh, something smells good. I thought if we're having dinner, even though Dad isn't answering, it was about time. No, nama nafeef. Mucaa kootu rafee jira. Sirratti kutuun barbaadu ofii cufee hin baaddu ta'e nama nafeef. Yeah. Yeah. And finally, don't worry, I won't make you touch his feet. Ani gammachu waan isin hibu
ربي تندبي يا نمي ربي تدبي ورا نمي قافو في التدبي وباي جمع شورجت أمانتي كمين نهرد في وفي التدبي يتشون أوف جالة شو جل كابو وانوا الدنيا كان الراير ولا بوف قوتي جرينيا كجراتشو وانا رجعت على الحمد لله جراتي سنة ما ينجر كان يوجوتي ربي قفاتون تاني وفي التدبي يسباي برباج سال وسواس الكناسي كانت تكستي سنا فكتي كنا فكتي جتشو كيساباتي ربي كتركتي نمي أتوبا إنجيجنة تركتو إنبادو ربي تركتا ربي كيسنا تركتا روغا ربي تركتا نمي ربي تركتي يرون دا أوغاد ربي وام يرو باي وام سيدا غانا نجتين تلدوكو أنا ننسلاتا جتي أنا نكرت أتجرو ربي جتي غافو وام تسي أغا مالي فكسي أغا غافا سينا نجتو أما غافن تاي لالو غراغرو مانا ماما إني سجدوا مسجد فيجو سوف ولي تاو شاربي رشوتون تاني ربي نينغو أنجراتي سانا دبرسا كيسانا باسا ربي ملي وندا قديسا قدينا هاويتو سنة ربي تكسنا قرأت يوينا منتتي وانتي هنتاني بيلا فاكنا الرنجر يروباي ننسلاتا ننسوما ننجا نمال قد إساني وروت سني بلنا يناسو كيسن ليتو واي منتي كيسن مليتو بربادو وانتوتني من عمنتين صلاتو صومون نونغوني موجي قبا كوتي كنافي كراي سان كفل كراي موجي قبا كوتي كنالا يوسين چابدي ديبسو سلاني كي مالون كي وانتون دان كي نتغوتو ما شريك أما كتير ربي سيكني كناف وانا مناتو كودي بسوندن دو أنا بايي نمانا دروما نانا مانا نودي بسوندن دو ننسى غدا كنا ناكي نودي دي ننسى غدا وانتا مانا كراي توكو يو كراي فتي تغلتي كراي يو انكفل يو تي كيسا دربتاني سباسو دير كما قرآن دبسون قبلو دير كما كتاب دبسون قبلو ما شريكنا ربي سيكني بداسا كي كنا رارجتي وانون دوما وفي موندن ديسا غافا كراي انكفل سباسو guyyaa tokko ergi gaafa dhalattaniitti kiraayina na keessanii kanarraa rabbi girshii tokko naa kennaa isin jedhee isin gaafatee beeka hin gaafan kanaafoo sagannis maalis maasharii qaama keenyaa kana deebisuu hin danda'u community sana keessa jiraachuuf nu fayyada waan sana gochuu garuu kana godheera maaf kana naa godheen jedhina isanii nuu kennee jiru yuu kaffallee ofirraa hin fixne jechuu kooti sanni nurkaan ofirkaa qabna sa harka keessaa qabnu jechuudha harka keessaa ija keenya kanaaf miyaan keenya harka kana qubuma keessan kana keessaa mee tokko dachaasii qabi biddeenaan furachuuf yaaleen hojjetu quba tokko yoo keessaa dachaaste biddeenni walitti hin qabamu kana hunda xibabii isaa yookiin maal isaa godhee nuu kenne kanumarraa yoo dubbisne ani kanan dhabe hinjedhamu maal jedhe namucaa tokkotu yeroo baay'ee kukkutee isinii dhiyeessa waa'ee baay'ee fatanaan natti dhiyaate ati akkamitti rabbi si gargaare rabbitti deebitee naan jedhe atis yoo keessa raatte achitti akka ta'u argituuf sitti malee haasaa waan hin haasa'u dhabe ati akkamitti rabbitti deebite rabbi baay'ee na fattane abbaan koos du'ee haadhi manaan koos na duraa dhukkubsattee mucaan koo dhalatee waggaa 4 na duraa du'ee maaloon koo akkas na duraa ta'ee baay'ee ni amantii kanarraa baqqaa jalladhee jira maalin ta'ee namatu waan nutti godhee naan jedhe immoo umarratti namatu waan nutti godhee jedhe nattaasa'utti natti bilbilee nattaasaa namni godhe maalin jedhee ana amma nama sheekii miti durumaa naman wanti itti balleessites keessatti namatu waan atti godhe jetteenaan ati rabbiin hin qabduun jedhe ati namni waan atti godhee nama xonqolee na kanna godhee zarii kanarraa darbee anas burnatti dhufa jetteenaan ati rabbi wajjin hin jirtu waan biraassi keessa jira iddoo ta'eefi sana of keessaa kuti ani jabina ani qabu guyyaa tokko namni natti xonqolaa namni mana sheekii natti dhaqaa namni bishaantu natti jallataa maal dhaladhee kee guyyaa tokko rabbitti biratti waa sharra keembe wanti rabbi na gargaaree ofitti na deebisateef akka baatirii furatee kan inni na barbaade rabbi ofitti na deebiseefi hamma nama lafa kanarra jiraadhe utuun markaba kana yaabbachuu baadhe bishaan na yaabuusa jedhan sana bishaan kun na nyaatusa jedhan beektu hin jedhu kanallee yeroo baay'ee independent rabbi na dabarsa rabbi na baasa rabbi naa kennan jedha salaatinuu ijaabayyuu nuffatin malee nattis baqa kana keessatti
imneetiin irraa qabu iddoo qabbeekuu fi rabbiin natissee har'a dulluma keessa illee haa ta'u ofitti na deebisanii isiniin jedha wanta xinnaattu haa guddattu yoollee salaatuu dadhabdan yoollee sharxii islaamummaas amantii makamii eeggachuu dadhabdan rabbiin ni samaay kan uume ardi kan uume naa gochuu ni danda'a har'a yoo naa gochuu baate bor naa gochuu baate iftaan naa godha itti kennadhaa isarratti dhiisa wanta hundaa isinitti dhufe isarraa natti dhufe jedha itti deebitu in argattu rabbi keessanii wajjin jiraattu akiraalee duuniyaallee in argattu nisni jedha yeroo gaariitti naa turaa nagaatti naa jiraadha. Uga baay'ee gammadee jira keessi kiyya nagaa na argate in argitani nama biddi jala beebaa fakkaataan turre gidduu tokko baay'een cinqamaa ture akkas ta'u